Aye. Badda tara singash. Akan mana farsoti miti maniki. Senegalte akori kol sinnaku farso miti maniki. Aye baga naga nufta. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني وانا أيه. كنت نانجل سمال ولتون دقاي مالي جتورا وفي مدوان براتين. Jecha kan asena turte jirta mali folsom no bolesa kiye kade ano ilma bolesa tira lenan qaba walisom no betani azela turte sar gujira eje nakabde sifate لا انتر دقيقة مراسان دابده دوغا انتر دوغا ربي سمال ولتون دفي ديرو مالي جدو aye omara konga buga side bisa jela kana tai dage faddo wani ralol akasit dage faddo o side bisa sigale rakonga worri ufittamanti qabdan dage faddo worri ufittamanti qabdani worri jela kana teetani mata daka gootani jela jirtan jecho waye anirra dubbadu dagaw jirtani alaaba dablisumma oromo uffate ka farfanne mideena nargaddeeti isini galte kana jechu dadhabe nama diddami sadde keessa wallahi ummata oromo yo sini sobe rabbi edan nan bulchini nama diddami sadde keessa nama sadi qofa nargadde guyya kaleessa nama alaaba dablisumma oromo na farfatu akkanatti fakkeessu fakkana uffatani alaabaan oromo tetti fakkeessanii miti alaabaan oromo dhiigaan dhufte alaabaa oromo dhiigaan lafa gadhaabatte isini galte maali folki jimna warri isin raasii jenna jettan koota hoseena isin gasharakkoon qabu ammoo irra dibaasa inuman dubbatina yaa jara na bar hafuura tana rabbi isin keessa qabee isin hin deemu jira malabbaa keessaniitiif kijibden hayyi awwaata kanaa godhaan jenne waata kanaa kennaan jenne hin kijibinaan jee malee hin kijibina kijibdanii eenyuun je'ina isini galte alaabaa oromoo irra isiniif hin kaaya koota alaabaa adda bilisummaa oromoo warri sii jennaa jettan warri ofitti amantii qabdassa koota naa jea eenyu ka ergatu jiru kun eenyu ka ergattee turte kun ani arabiin jira maqaan tokkoffaa arabiin jira eenyuati arabii sirriitti hin danda'an waan hin dandeenye tokko hin danda'a jedhee harka keessa xiliqa achitti hin godhu akka namaa san dhuguma san dubbadde ofirraa hafa malee nagash ayya singash nama seni galte akkanumaan zimbiloo cal'isfattanii hin deebina alaabaa adda bilisummaa oromoo nagash ayya singash tana jettee barreeffatu hay maali yaa ummata maaliif dhugaa awwaaltan mee maa dhugaa awwaalta sababbi maa isin dhugaa awwaaltaniif maali biyya irratti dhugaa ka awwaalu oromoo biyya ormaa keessatti dhugaa ka awwaalu oromoo yoo oromoon dhuguma awwaalte dhugaa kana jarasan tol fuudhee isinii kaaya isinuma hol awwaalu jira jarri akkana isin godhaan jirtu dhugaa walitti dubbanna maaliif dhugaa dhossina akkana jirti dhugaa akkana jirtu akkana maa goona maali jarasanni haasinii muftaatanii isin tol akkana maa goona sagalee keessan kanarraa qabadhaa ani waanaa kennaa waanaa godhaa miti alhamdulillah tadalagadhee rabbiin kiyya na haa nyaachisu isini galte fakkeessuu fi mitillee fakkaachuu fi mitillee isini gale gin garuu hin qoosinaani alaabaa adda bilisummaa oromoo hin qoosinaani keessattuu hin qoosinaani warri inumaa uffattanii faarfannaa alaabaa adda bilisummaa oromoo irraa wallaaltan uf eeggannoo isa dhumaati kun jecha sammuu kiyyaati dalaal jecha sammuu kiyyaa ammallee nama tokko tolfachuun dur namni kun kaayyoo isaa maalirra tule jedha kaayyoo isaa maal keessa jira jedha zimbiloo molkaatanii argitanii fiiddanii tolchina zimbiloo fuutanii ofirra hin kaayina namni kun maal nu godhe namni kun maal lafa nu kaaye namni kun maalirra jira jedha bari isin rakkoon keessa nama tuffattanii namarra deemuu barbaaddanii hin jirtu wanti akkasii abaddan ittiin cirriqi jedha malee
maal barbaadan maal feetan maal baakesanii naa edaatan maal baakesanii naa fiddati yaa awwaalinaa dhugaa uffattanii sana uffattanii deemaanii uffattanii ofirra godhaa deemaanii akkamitti alaabaa adda bilisummaa Oromoo naa farfachuu dadhabdan ayya baga nagaa nuftan maakii ofirraa kaasa hay an fiiga jedheen alaabaa eno maakii ofirraa kaasa kuna tokkoffaan kana akkanatti tola awwaaluudha kunu wal awwaalu jedhama irra diba akkana gadi gootanii ilaala akkana hol gubbaa ta'ettan haga gandaa hol cirtanii odoo waa'ee akkana kana ol keessaa gangilchitanii jettanii qaata ol keessaa baaftanii bada afuuffota isin ka isin awwaa ta'u gotaaf ganda isinii galee abadan hadhaan booda inu mana jalaa hin baatan inu mana jalaa hin baatan na tuffa warri na tuffattanis isin na tuffadhaa malee alhamdulillah ani ufittin boona ufinin jaaladha akkuma of jaaladhu kana saba kiyyaallee kanaaf jaalatu miliyeena garuu haa ta'u alaabaa tanarratti hin qoosina alaabaan tun dhiiga meeqaan as geette nama meeqatu itti dhume nama meeqa itti dhabne wallaahi barakkanumaa fiiddanii suuraa namaa maxxaffattanii ebaluu kenna maarree kenna sun hin ta'u warri waanaa kennitanii dhiifama hojjinnaan kennina naaf galatooma naa jiraadha hin fedhu naaf galatooma dhugaa rabbi hin fedhu jiraadha kanaafuu isin hin jedhe dhageeffadha alaabaa adda bilisummaa Oromootiin hin qoosina wadhabna wallaahi anaaf hokkattuu tana mee ilaalaa seenaaf ol kaadhame alaabaa adda bilisummaa Oromoo irratti qoosuun hin taatu uffatanii dirratti uffatanii nama alaabaa adda bilisummaa Oromoo naa faarfachuu dadhabe wajjin akkamittiin ta'a akkamittiin namummaa himadhaayyuu akkamittiin namummaa himadha mee naa himaa Oromooti mee naa himaa saba kiyya hindi nama sanuu alaabaa uffatee nama naa faarfachuu dadhabe moo argani maa uffatan jechuu laallu sunniini arge maa bitatee arge maa uffate uffatanii waa'ee isii yoon beenne sababbiin uffatanii maali alaabaan tun akkamitti as geette dhiiga meeqaan dhufte ka hoboo itti deebinaa dhiisa hoboon isiniif je'ee daara deemee qullaa deemee isiniif galee aduun gubataa jira isaan dhiisa hin tuqina akka jiraatanitti haa jiraatanii rabbi jiraachisa alaabaa adda bilisummaa Oromoo tana keessatti odoo jitiyyan argitu inuma hin cedhisuun kana jibbitu hallayyaa jedhana dabarsi maal abbaa keetiin haa goota wallahi antana ilalaali ofitti amantii kiyyaani alhamdulillah kennaa sammuu rabbiin naa kennan irraa fuudhuu hin danda'u ilmi namaa tokko yoo rabbummaan narraa fudhate malee alaabaa adda bilisummaa Oromootiin qoosuun hin jirtu hin caddisaa bare anasa qaata raayyaa sirra dhufu jira hin dubbaddume mee hin caddisa namnummaan tokkochirra haa dubbatu jedheetummaan obse inna gara fish na godhe nan gubadhe garaan nan gubadhe qoosuun hin jirtu alaabaa adda bilisummaa Oromooti hin qoosina warri alaabaa adda bilisummaa Oromoo si wajjin deeggarra har'allee borullee si wajjin jirra namni akkasii nama kennaa miti nama nu fakkaatee lafa jala nu dabarsaa jiru warri jettani raqama takka tuqadha sanii miti jennaaniin warri sanii miti jettan lama tuqadha ajalaan dhabamana ta'a dhugaa wali himne walirraa akkana dabna isinii galee wallaahi dhugaa wali himneetiin akkanatti kalaas walirraa akkana dabuu wayya maaliif ol somna yaa ummata qaali baranayin kun ilalaan arraba isinit dubbadhuun kana borrabbii irraa na gaafata aniin tun haa xiqqaatu haa guddadhu nama intala musliimaa takka intala musliimaati maali Oromoo maaliif ol sobni hin barbaachisu alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffata inna na fakkaata mi alaabaa adda bilisummaa Oromoo irra naa faarfadhu jedheeni yoo dadhabu nama ammallee nama 28 keessa nama 3 qofa yoo argadhu kuwwan kenna kalaas ka jiruma sani ka maa ol somna jiruma sani
kijibaniituma uffatanii deeman malee jaruma san adii wali himne adii uffanne adii duuna fagoo soqina eebaluun raasaa dhufee nu ajjeesaa eebaluun raasaa dhufee nu hidha hin jirtu ila warri dhiiras warri shamaras eebaluun nadduule eebaluun anaddaa isin gangalchuu jira isin na tuffattaniimi ani isin safaru jira lala kana goggodhee isin safaru jira maalanillee biyyuma isin dalagattan dalagachuu jira bara wallahi biyyuma isin dalagattan biyyuma isin carraaqachuu jira wali somnu maaliif wal somna naaf hin kennita isiniif hin kennu garuu wali sobina warri shamarranis warri dhiiras wali sobina irra dibaa hin haasa'ina dhugaa san dubbadhaa dhugaa sanii hafa malabbaa keessaniiti isinii galte ka isin bira dalagatu sun isin fakkaatee alaabaa Oromoo uffateetiin isin fakkaateetiin deema malee odoonaajee jetteen siin jiru maaliif rahii uffate malee waan isii irraan beeku kwa kakkanaa kanatu nu keessa guutu kakkanaa kanatu nu keessa jira hin caddise mina abbaatu yoo isin dubbachuu diddanii jetta ani uf keessaa futtaa fadhuure hin qoosuun alaabaa Oromoo hin qoosuun isin waa feetan na godhaa malee alaabaa adda bilisummaa Oromoo hin qoosuun feetan irra na qajjeestan malee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jira wallah alhamdulillah irratti hin du'a malee hin duubatti hin deemu. Na argaa na fakkaachuufi miti isinii galte dalagaati yaa jiddu aarsaa wanti godhee asirra dhufuuf Oromoo kiyyaaf nama na jaalatu saba na jaalatuuf waan bareedduu takka qoodee fi waan bareedduu takka kaayee fi biraa baya isaanirraallee waa'ee bareedduu takka irraa fudhadheetiin irraa fayyadamee yoo waan na baasu taate waraqaa dirra kaadhe yoo waan nan baanne taate waraqaa gurraacha jala kaayee biraa baya jedhee asirra dhufee malee an nama isin bitatuuf dhufee miti. Annama dhugaas akkana godhee gingalchuuf dhufe malee arraba warri baastu kun anaa miti ofitti baasu jirta annama saniif duuba sii deebi'u miti arraba akkana goota arraba ammallee itti malabbaa keetiin harraa hiddista sii galte alaabaa adda bilisummaa Oromootiin na jala deemtanii qoostan alaabaa adda bilisummaa Oromoo yaa Oromoo mee akkamitti yaaddan isin hirriba maaltu sin qaba wallahi hirriba maal raftan mee sababuma hirriba mee ammee hirribuma akkamii raftan mee rabbi jedha waan biraatii miti hirribuma akkamii raftan yoo Oromoo ani gowwittii inti yaadaa dhugumada jaruma santu nu fixaara jira jedhaada jaruma santu nu fixa jedha jara maali isintu nu fixu jira wallahi isintu nu fixu jira jara maali amma argee jira fagoo miti isintu nu fixu jira isintu alaabaa ta'e nu uffateetiin nu fakkaattanii jechuu isin nu fixu jirte malee jira sanii miti dhugaa wali himna maali rabbi sodaadha malee ilma namaa sodaadhuwan malabbaa keessaniiti warri si deeggarra warri soojjiin jirra haddallee borullee jette raqama takka tuqadha warri argaa keetuu feenu jette lama tuqadha achiin booda karaan dudda lukkuu isiniif haa ta'u annama waan qabe duubatti isinii deebi'u miti waan qabadhe san inshallah rabbiin naa gargaaru nama galmaan ga'u malee nama karatti hambisuu miti isinii galte alaabaa adda bilisummaa Oromoo Ayyee ajjala yoo annabama sin goone qooy nama tokko argadhee jira ayyee nama lama argadhe jahaataman bulii atin jiro ka jahaatama barreessee kuhoo malabbaa keetiitiif jaalaa kobsa raqamni jahaatama naa barreessita jahaatama eenyuuf barreessita bineeyyi akkanaa kanatu nu keessa jira isinii galee yaa ummata maaliif ol sobna maaliif irra dibaa dubbanna mee haga kutaa ganda gosa balbala wali buuftanii miti mana banantanii irratti isinii galtee waa'ee adda bilisummaa alaabaa Oromoo tanarraa gaafadha hin argattani kalaas wuxxeetii namaa achirratti argamta namni ol galuuf deemtan kun naa jechuu deemta moo waan biraan himuu deemta
Singa shaayera koon qabu kootu gal. Hayyee. الله وبركاته. Waalaikum salaam rahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan Aya, jala kana dhufte. turtee jira. Jala kana tureen jira. Waan bareedaa osoo hojjetaa maashaallah waan bareedaa osoo hojjetaa garuu nama si jala arraba sirratti baasuu kana hin bulookin yoo bulookte tiktookiin si adaba waan ta'eef. Yoo naa jedhe amma sa'aatii ammaa kana kittirna haa godhu. Kijiba fedhu baa. Si adabaan maal si dhaban yoo waan fedhan arraba haa baasan fedhan sillee komantii inumaan komantii ilaalati yaaduma kan kee qofa waan yaada kan kee qabdu qofa ibsadhu malee komantii yoo ilaalte si maraacha maaliif jennaan uummanni sammuun qaban. Atamma mee dhageeffadhu uummanni na haa maraachuu na haa dhiisu waa'ee alaabaa adda bilisummaa Oromoo irraa naaf faarfadhu. Wallaahi kolfaa miti. Ani dhageessanii ani akka namaas waa harcee jettamu biyyee jettasan dibadhee yookaan isi afoo hin dhufu. Wallaahi lalaalu kun osa'uu jettee narraa fuutu jechuudha. Kuni kennaa rabbiin naa kenni. Afaan tulillee ka rabbiin naa kenna alhamdulillahi. Kanaafuu alaabaa adda bilisummaa Oromoo irraa naaf faarfadhu. As baateetiin naaf faarfadhu. Reetu bari ani naajina biidhaaf olaanatti bo'oon jaaladhu. Wanti akkas jedhu hin jiru ofitti. Si galee anillee lalaal dubartii makka ta'eetii si galtee haaya naaf faarfadhu ayyee si dhiise maali futaanaa si dhiise alaabaa adda bilisummaa Oromoo naaf faarfadhu. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo naaf faarfatte wayil. Ayyee ati ta'ee ergatutu si gahe. Yaa jiran warri kolfitan kun uf eeggannoo isa dhuma. Uf eeggannoo isa dhuma hin kolfina bibti. Si galtee maashaallah sirra jedhee jira. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo asitti ufii irratti godhatte maashaallah takka naaf faarfadhu. Ammallee naaf faarfattee kaatee waa'ee isii deemataan waan sin jedhu dhagee. Nan galchitu maali sooddu wayin na seetamu jala kan akka jal'istee na laaltu keera inshaallah. Hai. Wallaa nu arraba si baasee lixuu ga'e akkam. Hai. Soodduu nama seetamu. Bari sanii miti. Ila sanii miti. Ati waa takka beekuu qabda kaa. Amma ati maayikii qabadhu mee. Anaafatu hin qabnu waan ta'eef maayikii qabadhu. Isin barata maayikii qabadhu yeroo hundaa Oromoo fatanaa dabarte. Isinii galee fatanaa kaleessa nama 28 keessa fatanaa dabarte tokkoffatan. Isinii galee fatanaa dabarte tan. Ani fakkeessaan jiru. Na ilaalaa jibbitan.